So functionality tappli wajjin fayyadamnus jiru akkuma list wajjin functionality fayyadamnu jirani indexii county fi length functionality jedhamani isaaniin wajjin ilaalama isaanii wajjin ilaaluuf mee tappli haaraan uuma tappli kan biraa tappliin kun immoo barattoota kutaa saglaffaa jiran of keessatti qabata raaniin godhe tappliin sun naa uumameera functionality kana tokko tokkoon ilaalle ganama inde functionii count jedhamu ilaalla countiin qabiyyeen tappli keessa jiru suni almeeq akka inni argamudha kan inni nutti himu fakkeenyaaf maqaa nama maqaan isaa lammii ta'e kutaa saglaffaa keessa namni meeqa akka jiru baruu barbaanne kutaa sagal count jedhe kana booddee lammiiyoon jedhe kana raanoon godhe nama lamatu jira nama maqaan isaa lammii ta'e naan jedha akkasuma fakkeenyaaf nama maqaan isaa caalaa ta'e ilaaluu barbaanne caalaawwan jedhe kana raaniyoon godhe nama caalaa jedhamus lamatu jira nama maqaan isaa ibsaa jedhamus ni ilaalla fakkeenyaaf asuma keessatti kana koppii asumatti godhe nama tokko duwwaadha ibsaa kan jedhamu kutaa saglaffaa keessa kan jiru jechuudha countii akkasitiin fayyadamuu dandeenya lengthiin moo fakkeenyaaf barattooti meeqa kutaa saglaffaa keessa akka jiran baruu barbaanne leen jedhe maqaa tappilchaanti dabarsa kutaa sagalin jedha kana raanuun godhe barattooti 10 akka jiran natti himaa jechuudha functionin tokko kan tappilii wajjiniin fayyadamuu dandeenyu indeeksiidha isa indeeksii qabiyyee ta'ee ilaaluufidha kan fayyadamnu fakkeenyaaf tappilii haaraan uumasaa fi akka argitan tappiliin kun barattoota kutaa saglaffaadha raan godhe so fakkeenyaaf indeeksii caalaan indeeksii meeqaffaa irratti argama kutaa saglaffaa keessaati jedhee gaafadhe kutaa sagal indeeksii jedhe sana booddee caalaan dabarsa raanuun godhe indeeksii lammaffaa irratti argame naan jedha kanaafidha indeeksii kanaaf fayyadamna maaliif akka lammaffaa jedhu immoo I hope beektu yeroo kanatti indeeksiin yeroo hundumaa 0 irraati ka'amee tura kan lakkaa'amu inni kun 0dha inni kun tokkoffaadha inni kun lammaffaadha